Lammiilee galii gadi aanaa qabanii fi kanneen deeggarsi seeraa barbaachisuun deeggaruuf sochiin adda addaa qaamolee garaagaraatiin taasifamaa turuun isaa ni beekama. Haa ta'u malee qaamoleen kunneen qindoomina dhabuu isaanii fi dhaqqabummaan isaanii xiqqaachuu irraan kan ka'e lammiileen darara garaagaraaf saaxilamaa turuun isaaniis himamaa tureera. Haaluma kanaan imaammanni deeggarsa seeraa tolaan kennuu guyyaa har'aa ifoomeera. Imaammatichi hojiirra yeroo oolu rakkooleen gama adda addaa mudachaa turan kunneen ni fura jedhamee kan amanamu ta'uu sagantaa baniinsaa kana irratti ibsameera. Ministeerri Deettaan Ministeera Haqaa Obbo Adamaan Taaggadaa imaammatichi kanaan dura sochiilee lammiileen marti deeggarsa seeraa akka argatan taasisuuf qaamolee adda addaatiin bifa bittinnaa'aan taasifamaa ture. Gam tokkotti kan fiduu fi lammiileen marti yeroo barbaachisaa ta'etti deeggarsa seeraa tolaan argachuuf kan gargaaru ta'uu himan. በአገር ደረጃ የነበረው አሰራር ወጥነት የሌለው በጣም የተዘበራረቀ hojumaan sadarkaa biyyaatti ture walfakkaataa kan hin turree fi kan wal makee ture. Imaammanni amma hojiirra ooluuf jedhu kun rakkoo kana kan furudha. Sadarkaa biyyaatti ministeerri haqaa kan dursu yoo ta'u qaamoleen dhimma ilaallatu marti kan ittiin qooda fudhatan akkasumas yeroo garaagaraatti wal arguun kan ittiin gamaggamnudha. Kun immoo gara fuulduraatti caaseffama mataasaa kan qabaatudha. Bakka bu'aan pirezidaantii mana murtii waliigalaa Obbo Biraanuu Amanuu gama isaaniitiin kanaan dura namoota yakka cimaan himatamaniif ogeessi seeraa abukaatoon akka dhaabbatuuf akkasumas mirga dubartootaa fi daa'immanii eegsisuuf deeggarsi adda addaa taasifamaa turuu yaadachuun imaammanni har'a ifoome sochiiwwan kanaan dura wal bubuusaa turan bifa qindoomina qabuun akka hojjetaman kan taasisu ta'uu himuun manni murtii waliigalaas dhugoomuu imaammatichaaf deeggarsa barbaachisaa ni taasisaa jedhan. ካለው የማህበረሰባችን አቅም ውስንነት humna dinagdee xiqqaa fi fedhii guddaa hawaasa keenya keessa jiru irraa ka'uun yoo ilaallu hojiiwwan kanaan dura hojjetamaa turan gahaa hin turre dhaqqabummaan isaaniis gad aanaa ture. Rakkoo kana furuu fi sirna si'ataa fi dhaqqabsiisaa qabu ijaaruuf akkasumas dhimma yakkaa fi yakkoota siviilii irratti namoonni galii gad aanaa qaban deeggarsa seeraa akka argatan taasisuuf kan qophaa'edha. Milkaa'ina isaatii fi qaamoleen dhimmi ilaallatu martuu deeggarsa barbaachisu akka taasisan abdiin qaba. Ministeerri Deettaan Ministeera Dhimma Dubartootaa Daa'immanii fi Hawaasummaa Aadde Alamituu Umad imaammatichi kabajamuu mirga dubartootaa daa'immanii fi qaama miidhamtootaaf shoora guddaa akka taphatu himuun qaamoleen dhimmi ilaallatu marti deeggarsa akka taasisaniif waamicha dhiyeessaniiru. በአገልግሎቱ አሰጣጡ ቅድሚያ ማግኘት የሚገባቸውን ዜጎች kenniinsa tajaajilaa irratti dursa kennamuu kan qabuuf dursa kennuun dhaqqabamiinsa deeggarsa seeraa bal'isuuf gaheen inni qabu guddaadha. Imaammatni kun fayyadamtoota tajaajilichaa adda baasuu fi hojimaata qindoomina qabu diriirsuuf faayidaa inni qabu olaanaa waan ta'eef hiikni inni dubartootaaf daa'immaniif maanguddootaaf qabu guddaadha. Imaammatni kun haala fooyya'aa ta'een tajaajila akka kennuuf qaamolee dhimmi ilaallatu martuu gahee isaanii akka baatan waamicha dhiyeessuun barbaada. Ministeera Haqaatti Daayirektarri itti aanaan Daayirektoreetii Seera Baastuu fi Qorannoo Obbo Guddataa Qana'aa imaammatichi akkaataa tajaajilichi itti kennamuu danda'u kan ifoomsuu fi hojimaatni ifatee akka jiraatu kan taasisudha jedhan. Tajaajila akkamii kennina? Tajaajilli tolaan kennamu maal dabalataa isa jedhu qaba jechuudha. Tajaajila gorsaa ta'uu danda'a. Tajaajila namoonni yeroo rakkoon yookiin immoo yakki irratti raawwatame argachuu qaban deeggaruu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo yeroo himataman dhaddacha dhaqanii gargaarsa kennuufi isaan bakka bu'anii tajaajila dhimma sana hordofuu ta'uu danda'a. Kan biraallee kan dabalatudha jechuudha. Tokko isadha of keessaa qabaa jechuudha. Lammaffaa immoo eenyutu kenna maal ulaagaa maalii kan guutaniitu kennuu qabu qaamoleen tajaajila kana kennan isa jedhus kan lafa kaa'udha jechuudha. Kanaan ala eenyutu argachuu qaba isa jedhus kan lafa kaa'udha jechuudha imaammanni kuni. Imaammatichi hanqina dhaqqabiinsaa tajaajila seeraa tolaan kennamu naannolee fi godinaalee irratti mul'atu furuu fi lammiileen marti fayyadamaa akka ta'an taasisuuf kan dandeessisu ta'uun himameera.